harka fuunee kam jirtan daawwattoota keenyaa kun OBN International oduu har'aa wajjin Amboarsituu Abdulatiif. Ameerikaa kutaa Minnesota irraa gara Itoophiyaa deemuun deeggarsa namummaa kan kennaa jiran aadde Aanne Ajamaa dubartoota naannoo Somaalee irraa buqqa'uun magaalaa Bishooftuu qubataniif deeggarsa taasisan. Dubartoonni kunneen itti fufiinsaan deeggarsa akka argataniif kan hojjetamaa jiru ta'uunis ibsamee jira. Mirkanaa Taaddasaa dabalata qaba. United States Minnesota irraa gara Itoophiyaa dhufuun deeggarsa namummaa taasisaa kan jiran aadde Aanne Ajamaa dubartoota naannoo Somaalee irraa buqqa'uun magaalaa Bishooftuu qubataniif deeggarsa taasisan. Aadde Aanneen kana dura dubartoota biyyoota adda addaa jiran waliin garee Siinqee International jedhamu gurmeessuun deeggarsa walitti qabuun mana jireenyaa dubartoonni naannoo Somaalee irraa buqqa'an keessa jiraatan 51 ijaaruun bulchiisa magaalaa Bishooftuu irraa waraqaa galataa argataniiru. Lammii keenya Itiyoo Somaalee irraa buqqa'an akka magaalaa keenyaatti mana 51 gatii mana tokko qarshii 60,000 waan ijaartaniif dubartoota buqqa'an waan deebistanii abdaniif maqaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuutiin galanti keessan nu galata guddaa nurraa qabu. Dubartoota naannoo Somaalee irraa buqqa'uun magaalaa Bishooftuu qubsiifaman kanneen deebi'anii ilaaluun deeggarsa taasisanii fi mana jireenyaa ijaarameefis daawwataniiru. Namoota Somaalee irraa buqqa'anii naannoo kana qubatan kaniin gareen ani keessa ture garee dubartoota Siinqee idil addunyaa kan jedhamu kan Ameerikaatti fi Kaanaadaa irraa walitti dhufanii kanaan dura mana ijaaraniif dubartoota 20 sanaafanii dhufee waan reusable pad jedhamu akka moodeesii yeroo dheeraaf itti fayyadamtu. Jarri kun waan baay'een qabanii jireenya haaraa jalqabaa jiru. Sanaaf waan kun waan isaan barbaachisuuf isaaniifis ilmaan isaanii ijoollee durbaa guddataniifis kenne. Aadde Aanneen dubartoota kanneeniif deeggarsa taasisuun cinatti jireenya isaanii gaggeeffachuu akka danda'aniif herreega qusannoos bananiifii jiru. Fuulduraafis dhaabbanni tarkaanfii sustainable jedhamu itti fufiinsaan akka isaan gargaaruuf haala mijeessuus ni dubbatu. Gara waggaa tokko walakkaa ta'eera erga gara kanatti dhufanii qubatanii amma tokko hin bariin jiru waan baay'eetu isaan dhibaa jira. Sanaaf waliin gurmaanii akka saving account banatanii dhaabbata tarkaanfii sustainable jedhu kana booddee akka itti fufee isaan gargaaruuf ijaaree akkaawuntiin baneefarra maallaqas immoo waanuma xixiqqoo mana keessaa ta'uuf kenneef akkuma argite maatiin kun ana maatii kooti. Akka maatii kootti ilaala jechuudha. Maatii keenya lammii keenya. Daa'imman lammiilee qe'ee isaaniirraa buqqa'anii Bishooftuu qubatanii kanneen riizoortii Kurriftuu geessuun akka bashannanan taasisaniiru. Ilmaan isaanii akkuma argitanii bakka Kurriftuu Water Park jedhamu kana yeroo dhiyootti baname bakka hedduu bareedaadha. Isaanirraa fagoo hin jiru. Ijoolleen kun gaafa asiin darbanii hin argu. Hin hawwu beekte. They deserve a joy anaaf ijoolleen kun jechuudha. Kanaaf bakka isaan alaa ilaalaa deeman kana mee guyyaa tokkoof dhufanii gammadaniifan asitti fide waanan godhee kanarraa argee akka hamilee godhatuun barbaada. Wanta hin danda'amne hin jiru. Uummanni keenya baay'ee nu barbaada. Rakkoo hedduutu jira. Yoo walitti dhufnee xiqqoodhaan amma kun xiqqoo fakkaachuu danda'a. Garuu ijoollee ammana baay'atan fiddee taphachiistee gammachiistee gaafa deebistu ijoolleen kun waan sammuu isaanii keessatti uumamutu jira si galee lammii qabna fira qabna nama nu yaaduutu jira jedhanii yaadu. Kanaaf namni argee akka onnatuun barbaadu fakkeenya ta'e kana booddee aannee takkitti osoo hin ta'in aannee dhibbatu deebi'ee dhufa jedhee yaadu. Dubartoonni deeggarsa taasifameefis aadde Aannee galateeffatanii jiru. Duraan waan rakkannee biyya tana dhufneef biyya sana irraa baaneef jecha amma eega qubsumti sunuu dhaabbattee jaan isiin tun dubartaa abbaa warraan qabne kawachi jalaa miidhaman jaanii godina irraa fuudhanii as nu fidan. Eega guyyaa kana kaachirraa nu fidde booda isinit deebi'eetiin isin laalaa nun jettee nu biraa deemte. Amma har'a guyyaa irraa kana nuti deebitee kaaluftee ilmaan keenya kanallee isiniif bashannansiisaa akkanatti anillee gaa obboleeyyan kiyya jettee nu dhufte jechuudha. Fiddee nu qubsiiftee akka nama fi tokkotti dhuftee nu laaltee nu qubsiiftee mana ijaartee nu qubsiiftee amma eega biyya qubsiisan booda dubartii abbaa warraa biran jirreen barbaadeette
achirraa nu fidanii nama 20 aanaa 4 irraa nam 5 fuudhanii nu fidanii akkasitti nu qubsiiftee kutte. Amma immoo deebitee nu laaluu sii kanaafillee baay'ee gammanne. Pirezidaantii Meeksikoo duraanii irratti qorannoon yakkaa malaammaltummaa gaggeeffamaa jira. Alamaayyoo Qannaa gabaasa dabalataa qaba. Pirezidaantiin Meeksikoo duraanii Enrique Pena Nieton yakka malaammaltummaan shakkamanii qorannoon akka irratti gaggeeffamaa jiru himame. Pirezidaantichi yakka malaammaltummaatti dabalataan gama seeraan alaatiin maallaqa daddabarsuun aangoo isaaniitti garmalee fayyadamaa turan jedhamuun akka shakkamanii jiranis maddeen biyyattii eeruun Reuters gabaasee jira. Dhimma kana ilaalchisuun poolisiin Meeksikoo pirezidaantii duraanii Pena Nieto irratti qorannoo kan jalqabe yommuu ta'u, abbaan alangaa gama isaatiin dhimma kana ilaalchisuun ibsa kennuurraa qusateera. Pirezidaantiin Meeksikoo yeroo ammaa Andres Manuel Lopez Pena Nieton akka mana murtiitti dhihaataniif fedhii akka hin qabne himan. Haaluma kanaan pirezidaantonni yommuu aangoorraa bu'an seeratti haa dhihaatanii fi hin dhihaatin irratti paarlaamaan biyyattii sagalee kennuu akka danda'u himameera jechuun kan gabaase Reuters. Namoonni vaayirasii koronaan shakkaman 600 ta'an doonii Jaappaan Diamond Prince irra turan doonicha gadhiisanii bahan. Alamaayyoo Qannaa gabaasa dabalataa qaba. Vaayirasii koronaan shakkamanii doonii Jaappaan Diamond Prince irraa guyyootaaf kan turan lammiileen biyyoota garaagaraa 600 ta'an doonii sana gadhiisanii bahan. Doonii Diamond Prince namoota 3,700 qabattee turte keessaa namni vaayirasii koronaan shakkame waan argameef kophaatti baatee buufata galaanaa Yookoomaarra torban lamaaf dhaabbachaa turte. Tajaajilli fayyaa Jaappaan imaltoota doonicha irra turaniif qorannoo vaayirasii koronaa gaggeesseera. Ameerikaan wiixata darbee lammiilee ishee doonicha irra turan 300 gara biyyaatti kan fudhatte yommuu ta'u, Hongi Kongis namoota 106 ta'an keessaa muraasa fudhatteetti. Mootummaan Kanaadaa lammiilee isaa fudhachaa jira. Haa ta'u malee namoonni vaayirasiin kun irratti argame biyya Jaappaanitti hordoffiin ni taasifamaaf jedhameera. Mootummaan Jaappaan gama isaatiin doonicha irratti namoonni vaayirasii koronaan qabaman 79 akka ta'e yommuu ibsu, kun immoo Chaayinaadhaa alatti baay'ina namoota vaayirasii kanaan qabamanii gara 620tti ol guddiseera. Jarman keessatti haleellaa raawwateen namoonni 9 yommuu du'an namoonni 5 immoo madaa'anii jiru. Alamaayyoo Qannaa gabaasa dabalataa qaba. Jarman giddugalaatti haleellaa roobii halkan nama tokkoon raawwateen namoonni 9 kan ajjeefaman yommuu ta'u 5 immoo madaa'aniiru. Namni ajjechaa sanaaf shakkamee barbaadamaa tures mana jireenyaa isaa keessatti du'ee akka argame poolisiin biyyatti beekseera. Poolisiin Jarman akka beeksetti haleellaan kun magaalaa guddoo bulchiinsa Heesen kan taate Haanaawutti kan raawwate yommuu ta'u, bakki kun Firaankfurt irraa kiiloomeetira 25 fagaattee argamti. BBC'n akka gabaasetti namni kun jalqaba hoteela Shiishaa jedhamu seenuun namoota 3 erga ajjeesee booda gara baariif reestooraantii Areenaa jedhamu seenuun immoo namoota 5 ajjeeseera. Kaayyoon haleellaa kanaa maal akka ta'e hanga ammaatti yoo beekamu baates poolisiin biyyattii garuu qorannoo isaatti fufeera. Haleellaan kun kan raawwatame erga haleellaan biraan magaalaa Berliin keessatti raawwatame nama tokko galaafatee guyyaa 4 booda ta'us inni ammaa kun sana waliin hidhata qabaachuuf dhabuusaa wanti beekameen jiru. Egaan daawwattoota keenya oduu narraaf qabannee dhiyaanne kanumaa gama keenyaan nagayetti.